Icceetii badhaasa Agriikoolaa Meedaal. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Agriikoolaa Meedaal jedhamu Xaaliyaan magaalaa Roomitti badhaafamaniiru. Badhaasichis dhaabbata wabii nyaata addunyaa FAO'n kan qophaa'e yommuu ta'u, ga'umsa muummichi ministeeraa jijjiirama oomishtummaa baadiyyaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti gumaachaniif akka ta'e dhaabbatichi ibseera. Itoophiyaan oomisha qamadii bifa bittaan alaa gashaa turuun ishee ni yaadatama. Waggoottan muraasaan as garuu gaggeessummaa muummicha ministeeraan qamadii kilaasteraan oomishuun yeroo gabaabaa keessatti coominaan hojjechuun alaa gashii qamadii hambisanii Itoophiyaa gargaarsa qamadiitiin beekamaa turtee oomishtee alergii akka eegaltu taasisuu isaaniitiin badhaafamaniiru. Itoophiyaan gaaga'ama garaagaraa keessa jiraatullee hojiileen misooma biyyattii akkuma itti fufetti jira. Misoomawwan hojjetamaa jiranis fuulduree biyyaatiif gahee guddaa qaba. Mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufee as sirnoonni bu'uuraa hedduun hojjetamaniiru, hojjetamaas jiru. Isaan keessas kanneen akka ashaaraa magariisaa, misooma magaalaa fi qonnaa ammayyoomsuu fi kanneen biroollee kaasuun ni danda'ama. Hojii qonnaa ammayyoomsuu muummeen ministeera biyyattii jalqabanis oomishni qamadii sochii oomishtummaa qamadii ol kaasu guutuu biyyaattillee ta'uu baatu akka jalqabiitti bu'aa boonsaan akkasii erga dhufee haalli nageenya biyyattii tasgabbaa'ee oomishni jalqabamee naannolee biyyaa hundatti yoo babal'atee lammiileen biyyattii wabii nyaataan of dandeessisuu irra darbee gara gabaa biyya alaatti ergamuun sharafa biyya alaaf caalmaatti akka argamsiisu agarsiistuu guddaadha. Jalqabbiin lafee dugda dinagdee biyyattii kan ta'e qonnaa irratti akkasumas hojiilee misooma biyyaa irratti muummeen ministeeraatiin jalqabame kun misooma qamadii sosochii bal'aan naannolee maratti yoo hojii irra oolee fuulduree biyyaatiif abdii guddaadha. Haaluma wal fakkaatuun muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan duras bara 2019tti noobilii nageenya addunyaa badhaafamuun isaanii ni yaadatama. Mul'atnii fi ifaajjiin mootummaa jijjiiramaa kun hiree dhaloota egeree fi hiyyummaa jireenya uummanni keenya keessa jiru gara ifaa waaraa badhaadhinaa eegamutti kan ceesisu akka ta'es milkiiwwan argaa jirru kunneen ragaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aaf qabnu asumaan goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa.